Hiyyoyyaa harkaa fi baga nagaan gara dajuutti deebitanii har'aa wanti waliin ilaallu Laravel irratti waan salphaa ta'e tokko wanta baay'ee barbaachisaa ta'e siistemni keenya kamuu qabaachuu kan qabu Laravel Out kan jedhamu fayyadamu jechuudha. Laravel Out jechuun maal jechuu akka ta'ee fi akkamitti akka itti fayyadamaa deemnu waliin ilaalla. Akkasuma immoo real life appilikeeshiniin keenya maal akka fakkaatus waliin ilaalla. Fakkeenyaaf appilikeeshinii dhumarratti hojjennu isa kana fakkaata. As dhufee fakkeenyaaf bara Gmail tokkoon paaswoordii kanaa booda erga kana galchanii loogiin goonee booda maal arganna? Amma bara loogiin jedhamu jechuudha. Sassuumatti sun bara jennee paaswoordii keenya paaswoordii kanaa loogiin gaafa loogiin godhu maal fidaa? Paaswoordii fi yuuzarneemii argadhaa jechuudha. Isa kana akkamitti akka hojjechuu dandeenyu waliin ilaallaa hanga dhumaatti. Isa kana kastamayis goonee akka barbaannetti siistemii keenya fakkeessuu dandeenya. Wantoota kanaaf kan kana fakkaatan baay'ee isaa argachuudhaaf warroonni YouTube chaanalii Dajuutii karaa taatan Dajuutii sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Akkasuma immoo laayik sheer gochuus hin dagatinaa. Hanga dhumaatti wajjin turre viidiyoo kanarratti waan baay'isaa hojii babbareeda ta'e waliin hubachaa deemnaa jechuudha. Akkasuma immoo soorsi koodii isaa yoo barbaaddan koominitii viidiyoo kanaa diskiripshinii irra kan jiru koominitii tokko naaf barreessaa sanaan booda siniifin paablish godhaa jechuudha. Akkasuma immoo iddoowwan garaagaraa weebsaayitoota garaagaraa weebsaayitii IT Code kan jedhu seentanii argachuu dandeessu jechuudha. Sanaaf jalqaba irratti gara koominitii taasise ibsa jechuudhaaf siisteemii tokko nu barbaachisa. Isa san loogaawut gaafa goonu gara duraatiin deebisaa immoo loogiin goonu fiilii barbaachisu nu gaafataa jechuudha. Kanaaf jalqaba duraa isteeppii isaa guutuu isaa ilaallaa jalqaba irraa kaafnee hanga dhumaa waliin hojjechaa deemaa jechuudha. Jalqaba irratti Laravel tokko piroojeektii Laravel tokko kireetaa goona. Hojjetu Laravel kireet gochuun baay'ee salphaa waan ta'eef spiidaatti goonee keessa deemnaa. Soorachuu baatee sun dhaabattu isaan inni kun Laravel kood istiraakcharii nuti itti fayyadamnudha jechuudha. Isa kana jalqaba irratti Laravelii aappii qaba. Moorii isa kana viidiyoowwan darban irratti baay'ee isaa waan dubbanneef amma daariitti gara hojii keenyaa seenuu hojiin jalqaba duraa wanti jechuu qabnu terminaal keenya banannu ishee kanatti dhufeen terminaal kan jettuun waan godhaa jechuudha. Sana booda maaliin godhaa jalqaba duraa akkuma dhufu terminaalii irratti kana barreessuu malee bilnaa isaa godha. Isa kanarraa gara tokkotti adeemsutti asitti dhufee maaliin jedhaanii kontiroolarii kireetaa godhu. Kontiroolariin kun yuuzar kontiroolar kan jettu kireetaa goonu. Sanaa booda yuuzar kontiroolar kan jiru erga kireet goonee booda yuuzar ekspilichatti kireet goonu jechuudha. Isaan meek yuuzar kontiroolar yuuzar ishee yuuzar kontiroolar jedhamu yuuzar kontiroolarii kanarratti
maamiltoota keenya galchaa deemnaa jechuudha. Moo isaan koodii kanneen baay'ee isaa sa'aatii dheeraa yoo barreessuuf yeroo isinitti fudhate maal goona as dhufnee IT kooduu kan jedhu jira. Then Laravel out kan jedhu Laravel out kan jedhu dhuftanii steepii guutuusaa argachuu dandeessu jechuudha. Waan amma gochaa jirru fakkaata. Guutuusaa argachuu dandeessu. Copy paste gochaa fayyadamuu dandeessu. Moo isarra garuu direct wanti hojjechuu qabnu isa sirrii kan ta'e kan ofii keenyaa koodii miti barreessuun yoo argamu barreessaa deemne barachaa deemna waan ta'eef copy paste san barumsaaf yoo ta'e mala erga beektanii booda copy paste gochuun salphaadha. Garuu yeroo barattan direct kan barreessuu jaalatan koodii kan barreessuu darbatamudha. Kanaaf yoo akka barreessitan gaariidha. User controller kan jedhu kana bira dhufnee asitti maal barreessina jalqaba irraa keessatti fiigeessoo second fuula outlet isa keessatti Loginis erga create goonee booda registration isaa sun create goonee register sanaa booda koodiiwwan isaanii immoo bootstrap irraa fidannaa foormii isaan haala salphaa ta'een galchinaa jechuudha. Isaan kana bootstrap fayyadamuu bakkeedha. Registration kan jedhamu maal fida data register jechuudha. Bootstrap Laravel out ilmu bootstrap form iddoo biraatti information sanaan booda container registration form save user kan jettu environment save user jedhu create gochuu qabnu. Isaan kanneenis haala salphaa ta'een copy goonee fuunee galchina jechuudha data. Isarraa fudhanna keenya as dhufee raawutii koorraa akka controller keenyatti arrange gosa kan bira dhufee yeroo tokko ta'een goone copy godheen waan ta'e as dhufee raawutii kan jettu bira dhufu save user form jedhu sana booda baay'ee bira dhufee paste goonu kanaa booda ishee kan gara matti jijjiirraa gara user controller kan jettutti jijjiirraa kanaa booda isaan garuu kaafame PHP dabalaa yookaan PHP dhiifuu dandeenyu user controller kan jettuun dafii akka jettutti qabu ishee san bakka buusuudhaaf yeroo tokko isa sirriif copy goonu sanaan booda isa kan control jedhamaa paste goonaa save goonaa jechuudha. Ixaansee isheedha. Isa gara oliidha hin dhaamsinaa class raawutii irraa immoo wanti baduu hin qabna maaliif ishee kan yeroo delete goonu galmantee isa kan maleessuun isa fogalchinee save goonaa amma eenyudha raawutiin inni barbaadu tokko maalinni save user kan jettu registerii keessa yoo dhageen save user kan jettu galuu qabdi jedha. Keenyaaf asitti odaadhaan register kan jettu maalidha save user URL save user kan jettu galmuu qabdi jechuudha. Galmeessuu qabnaa jechuudha. Raawutiin bifa kanaan qindeeffamaa jechuudha. Tokko user controllerii keenyarraa show login or login duwwaatti jijjiiruu dandeenya ishee kan ammaaf login kan jettu gara controllerii keenyaa kanatti ishee asitti jijjiirree save goona sanaa booda daataa keenya immoo yeroo manage gochuu deemu save user kan jedhu irratti controllerii immoo isheen kun
store kan jettu keenyatti yoo as dhufnu jiraate save user kan jettu lola maal ta'a adamsu yoo jenneen asitti maal jedhaa weebilintii sakaa fakkaataa jechuudha user kan lola save user kan jedhu malee register kan jettu akka kanaaf eegi register jettu banuu qabnaa jechuudha. Isheettuun register kan jettu bira dhufetti sanaa booda asitti dhufnee public function register kan jedhu galchinaa jechuudha. Kanaa booda register gaafa jennu register page isa kan qabaata imeelii paaswoordii akkasuma immoo isaan kana gara daatabeesiitti galchuuf paaswoordii gara hatitti jechuudha. Erga isa uumnee booda wanti nuti irraanfachuu hin qabnu maal inni daatabeesii keenya sifnaa yeroo daatabeesii jedhuudhaaf jalqaba duraa maaltu nu barbaachisa milk jennus danda'u user kan jettu uumna useriin keenya immoo laraabin user ammaaf defaultii laraabeliif userii qaba waan ta'eef nuti waan isaatti dhimma hin qabnu gaafas dhufnee ilaallu email paaswoordii galchaa jira taasisnee immoo yoo daatabeesii keenyas ilaalle migrationii user jedhu qabaa jechuudha emailii paaswoordii kanaaf nuti kan barbaannu ammaaf defaultii wantoota nu barbaachisu kan ni qabaa jechuudha laraabelii isaatiif kanaaf maal goonaa nuti kan nu barbaachisu daatabeesii configure gochuudha daatabeesii configuration jechuun iddoo kamiinaa jibrii bira dhabnee asitti laayinii dhiidha ni afraffaa 20 kan jedhan bira dhabnee isheefan asitti aankoonatti gochuu barbaada safan aankoonatti goonaa jechuudha iddoo kanarratti isheetan control aankoonatti goonaa sanaan booda isheetan qofa jechuudha isheetan aankoonatti godhan kan MySQL ittiin jira kanaaf fayyadamu MySQL dha or MySQL baay'ees fayyadamuu dandeenya taansa immoo laraa awutaa jedhu isheetan awutii jedhu isa paaswoordii koo yaalidha akkasumatti jechuudha isa kan erga fayyee booda maal goonaas ofii eegsisuu isa ni gargaara. Kanaa booda daatabeesii kennamu jedha daatabeesii kireetii godhaa jechuudha. Erga daatabeesii kireetii godhee booda nuti maal hojjenna sisteema keenya ranaa yeroo fayyadamu isa sarvaa onaa goonu erga sarvara ongoonee booda isheekan dandeessisaa goonu waan argannu gaafa jalqaba duraa waan argannu duwwaadha wanti faawuntan jedha asitti tasboobii itti dabalu allaa baasa loogiin itti akkasiinaa baasuu qaba jechuudha. Ishee keessaa dubbisaa weemii bira dhaqaa sanaan booda shaawuu kan jettu loogiin jedhu kana godha shaawuu jechuun inni kennu fiidha malee jedhamu jedhu beeyladoota qaamotedha as dhufnee kennu fiidhaa jechuudha. Public function not show login sheetan login fayyadamu waan ta'eef sheetan organization public function login page argameera jechuudha. Sanaa booda immoo loojikii isaa finnee asitti hojjennaa jechuudha. Jalqaba duraa kaawwatiin kaafnaaf san daataa keenya finnee galchi. Loojikiin loogiin keessatti hojjennu baay'ee salphaadha. Public function loogiin jennee meetidii gaafnee sanaan booda request credentialii keenya email paaswoordii kan eessarraa dhufu foormii yuuzarii irraa kan dhufu kan yuuzarii gochuuf deemu kan emailiin paaswoordii kan jedhu kan asirraa dhufu kan cheek godhata nu fudhata. Sanaa booda erga isa fudhatee booda inni kun immoo isa kana jechuudha. Foormii mul'atu sun isa sana maal qaba ofirraa email
paaswoordi kana lamaan qofaa qabaa jechuudha. Sanaan booda foormii loogiin iddoo isaan eeggatanii ofirraa qabaa. Erga ishee galchee booda maaltu cheek godhaa jalqaba dura imeelii paaswoordii qofarraa fuudhi jedhee onilii kireedenshaaliin keenya isaan irraa kan qabu ta'a. Atteemti godhaa. Atteemti kireedensshaalii fudhata. San riidaayireekt yoo sirrii ta'e garam deemaa imeelii paaswoordii kun sirrii yoo ta'e gara daashboordii deema. Yoo sirrii hin taane garuu gara bilbileejitti akka deebi'u riidaayireekt godhuu barbaade kireedenshaal jecha garuma dhufetti akka deebisu ergaa jechuu moo isa osoo hin godhin dura wanti gochuu qabna tokko maali rejistireeshin jechuudha. Registration or show registration form kan jettu uumuudha jechuudha. Eessatti uumna ishee jechuun isa sanii show registration kan inni irratti galchaa jechuudha. Show registration kanaa booda ilma koolumniiti keessatti Agora, kanaafuu daataa keenya show registration kee nuufidhaa jechuudha. Adoobsa registration keenya irratti hojjechuudha. Asitti dhufnee maal goone isheetan register kan jedhu gaafa itti dhufu isa sana naafidha. Sanaa booda asitti dhufnee fakkeenyaaf test jedhu sanaan booda immoo test paaswoordii seevaa jedhu maal godhaa yoo seef godhe gara loogii peejiitti ergaa moo daatabeesii keenya haala jedhee asitti dhufeen daatabeesii waan godhu PHP course sana booda maal jennee Lara jechuudha. User keetti ta'uuti amma daataa user gidduu galchaa hin jiru. Sababni isaa maal akka ta'e ilaallu. Imeelii paaswoordii qabaa. Kanaa booda yeroo register gochuuf dhufu imeelii paaswoordii qabaa yeroo daataa galcha. Imeelii paaswoordii asirraa wanti akka yaabde ta'e daataa meeqa qabu jiraate email password name مش معروضة data keenya seetaa waan galchaatu asitti lozon irratti jalqaba qabaa password dhiiraniinsaa maal akka ta'e arguu hin dandeenye. Kan ima godhu dhiiraniinsaa argachuuf jalqaba duraa foonii keenya ilaaluun immoo ishee konfirmeesii barbaada. Paaspoortii kun lafa isheetu dhiiraniin jira. Paaspoortii konfirmiin gosa ta'e yookaan itti daballee galmeessuudhaaf akkasumas daataa keenya ta'e rakkoon galchuutti seekkaa oduummoo taatanii ittiin galchiisaa bahu. Isa kana bira dhufnee gaafa teestii yuzariin galeera. Kanaa booda loogiin gochuu qabu. Teest yuzar jennee jette dhufeenya. Paaswoordii jechuu qaba. Maaliif erga galee booda bakka dhaquun daashboordiin waan dhufee sirrii qabu sirriidhaa jechuudha. Kanaa booda wanti hojjennaa daashboordii kireet goonaa jechuudha. Kireet goonaa waliin ilaalla. Jiranii daashboordii loogii kan boruu fi iddoo kanatti kanneen daashboordii kan jettu
application tokko create goona sanan booda dashboard kan jedhu ala kan jedhu call goona ala kan create goona isa immoo bootstrapidha waan ta'eef simple pageidha. Bootstrap linkii tokko call goona isaan bootstrap linkii kanaaf ammoo peejii wayii barreessanii sana booda logout form wayii achi ta'ee logout form kun immoo functioniin isaa maal godha logoutii asii logout immoo inni jargoon dabalanii logout kan jettu inni dubbisni ishee kana jechuudha. Session jalqaba dhugaa logout outgoing logout kun session destroy go invalid section san page token akka godhu kana booda logout godhee bahaa jechuudha. Amma jira kana gaafa refresh godhu ni badaa jechuudha. Peejii jedhamu maal godhaa daataa fi kan haala logout godhee deebisee amma dashboard osoo mana fayyadee agarsiisu malee baay'ee kan nama godhee booda dashboard logout godhee deebisaa jechuudha. Logii gaafa godhu test user keenya gaafa godhu kan agarsiisaa jechuudha. Yookiin isaan waan kan agarsiisaa jechuudha. Kanaaf wantoota baay'ee isaa source code kanneen hojjetaman jedhu waliin description isaa IT code kan jedhu fa'aa argachuu dandeessu. Guutuu isaa IT code kan jedhu isa lammaffaa kanarra yoo seentan koodii isaa argachuu dandeessu. Hanga dhumaa dubbistan akkasuma source code isaas ishee gara dhumaa kanarraa daawwachuu gootanii taata akka barbaadan yoo barbaadan jiraa fi linkii irra seentaa achi argachuu dandeessu.